ما دول يوتا تدولي فكاتو جارتيتي مت بالبلشين قبل أن ندولي تومان أما تدول نران كاسو سنجا بالبلا نتا أمانة وني وقتنا كيرتي فوي بالبلا نران في سفر وني كيرتي فكان ينال جنيه في دي أنا مكانات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ينتو تكيا كم نجا فيا جرتو سنين جيتشا جران ديبل أكو مار كتاين چالتون فيديو قد جرتي چالتو في بلشان فانتي مانا كأيراني جراني مانا بكدوران جراني را أشلا كي بربادي أبي جرا بكانا تكأيراني بيكو بالبلا لينا را إنكاستو جرا بربادو تجرا بالبلا را كاسو دني بلشان لينا را إنكاسو دولي في أما si barbaade jeeni waamee jira mana akka isaaniitti mana himuu barbaadu isin na dhoysite ani daa'imallee na dhoysanii jirani bakka isaan jiran hin beeku hin qayyarallee quba qayyaruu isaanillee mana jijjiiruu isaanillee quban qabani mana jijjiirame argan jara barbaadaa ture erga kaleetii mana safara isaan galan dallaala mana kireessee fidee hin beeku nama tokkoon agarri isin bilbila narraan kaastu barbaadaa ture naannoo isaan itti qayyaratan dhabee jira bakka duraanii hin jirani innaa amma waametiin isa gaafadha viidiyoo irratti jechuudha yoo inni beekaa mala meeshaa akka viidiyoo irratti argatte meeshaa hojii guurani waametiin gaafadha isa waamee jira sitti haa dhufu innaa aga yeroo sanitti wajjin turaa isiniin jedha asumaan du'aa illee naa godha ani waan namni baase yaayyoo dhaqee gaafadhee abbaa manaa jedhu ufumaa baate ani hin baasne isin jalaa dhokatu barbaaddee waan kanaan beekoni sanumaaf hanga yeroo sanitti na wajjin tura amma bulchaa waamee jira yoo dhufaa jira naannuma duraan jirrutti waame bakkuma naannoo duraan gallutti waame achitti dhufaa jira isa eegaa jira hanga yeroo sanii hojii tura waan inni jedhu wajjuma kalaallu ta'a yoo waan biroo osoo hin ta'in mana akkanatti argisiisu bakka caaltuun itti kireeffatte mana arguu barbaadan daa'ima laaluu barbaada waan ta'eef innaa saniif afaana turaa isiniin jira gada dhufee jira kun kam ngawi dah iba ayo bilbilan kaastu bilbila duratti bira hin jiru nama bira hin jirti nama bilbila nama wayii dalagu jira yeroo isaan maal godha mana isa qayyar jaatu mana hanga waan bira hin jiru meeshaan hin argamu ay meeshaa layxanii wajjin guurati wannu haa ta'u ayo suma viidiyoo wannu yuutuub irra gadhiisaa qaban qabu jetta inni misin jetta misi hojii isii dawwalii fi jechuun isi gaafatu maal nagaa bilbila narraan kaastu bilbila narraa kaastu duuba namaan naan jechuu jedhama maal nagaa batte innaa bakka hin beektaa bakka meeshaa layxee itti guursifte mijate daa'ima isa keessan dhabne si daa'imni haadha galee jirtee isa geessan innaa isa guure isa qayyartama maaliif qayyartama sitti himtee ati waa hundaa qabda maaliif qayyartama mana jechuun warra irraa keessaa baasee waan kana hin beekan galu meeshaan gargaarin nama meeshaa gargaarii jijjiirre yoon qayyartama Mungkin guyyaa sadii akkas guyyaa sadii muka innaa eessatti qayyarte safara sana namni beeku gaafa san maal ta'uu barbaade atamoon isin hojjetu maal isa maan beeku jettu viidiyoo waraaba gadhiisati waraabee illee gargaara illee meeshaalee waliin guurre garuu mootu maarreen beeku maal si gaafadhu malee ani maal tare eessa bakka isii wanni si gaafatu kan jiru jechuun mana safara kana qayyarattee bakka mana kana natti argisiiftu bika waan biroo maal jaa jiran eega mana akka agarsiisu hin himin naan jettan mana nama tokkotti hin himini meeshaa gargaara bichaa naan jettan namni meeshaa gargaara jijjiirraa agarsiisu immoo maaliif hin himin sin jedhu osoo hin qayyarin dura maanatti himina ture ka quba qabdu maanatti himina maal jechuun isin tummaan eegaa turte durallee ati mootu namitti wajjin gaddee malee waan namsi illee dhageetti mana moo nama warra irraa baasanii fakkaatti warra maal dura baasa dhaqan gaafannaan namni ufumaan baateen jaamu amma kanaafuu mana yaamte eessatti qayyarta mana bakka natti argisiiftu soome maaliif soome mana isii bakka itti qayyarte himuu hin danda'u jedhe walii mari'attanii bakka qayyartani maal waliin mari'an mana bakka ittiin himin sin jedhamu ani ittiin himin naan jette malee wanni waliin mari'an hin jiran meeshaan gargaare naan dhaqee gargaare amma bakka inatti himi sin jedha duraayyuu osoo mana qayyarin dura akkanaa hin beektan maanatti himu ati dura illee taate situ dhiisee bira deeme malee caaltu waan si godhu qaba waa'ee dhiisinsaa dhiisama waa'ee dhiisinsaati miti mana qayyaruu hedduun dhageetti osoo hin qayyarin dura sitti himte sanatti himte makiinaan dhufe
egaa makiinaan dhufee achi jira makiinaa jira meeshaan gargaaru naan jedhe. Maal viidiyoo Malee achi irratti dura natti himna. akka Erga makiinaan dhaqee meeshaa fe'uuf kaate naa dawwalti. maaliif ayyar silaa sababni Sababa ayyartee ufaa hin beekaa. naat maal zim jette gizee samaanatti nimir Makiinaa gibbii keessa dhaabbatanii dawwaltee. koo gizee samaanaani Irraa jijjiirree agasii asii mootu mana akka namatti himtu hin barbaanne. gizee samaanaani mira gizee anuma erga kalee dhangalaati bilbilan kaasan barbaada isii barbaada asii bakka hin dhageen hin jiru mana bakka jijjiirte immoo namtichi immoo fuun baate yaa jira mana isiin qayyare maal taate waan kiraa kafas tole immoo maal baate eessa galtamu Ofii namicha irraa bahii naan jedhe yookaan birrii dabal naan jedhe yookaan bahii naan jedhe naan jettan akkana himtetti. Isaan immoo hin beekani waan jiru. ati gizee samaanatti nim tokkofa Ije san kameree meeshaan gargaaru kun makiinaa na dhaabataa irraa nama fe'u dhabee jennaan fiigaa dhaqe yeroo innaa meeshaa sim jaaniit ma yoo fee isin jette isin meeshaa hojjuma fee ta'us hojii feeta. Kan godhe eessa keessu iddoo fee beeytaa fee mana jijjiiruuf mana jijjiira silaa mana kiraatiin manni keessa galtoo mana hospitaali. jijjiiruu hojii gurguruu hojii maati fee ma zim jettee ma hojii feeta ishee jijjiiruu hojii akkana maan jee dhaqee gaa hin jijjiira moo akkana maan jettee naan dawal Yeroo sanatti bilbilli keellee hin dalagu ani mootu yoom naa dawwaltee bilbilin dalagu akkanallee yemma dawwalee hin dalagu. innaa viidiyoo irratti barate yaa mutaalii maalii jaan jirtu viidiyoo irratti akkasitti ay viidiyoo Amma barate viidiyoo laalteeti ka haasa'u jirtu. Ani mootu ka viidiyoo miti viidiyoo bas zimbilee waraabe malee kana dhufaaf miti. Kanaafuu moota ati yooniin ati sirroofte mana caaltuu si garsiisuu nanaaf garuu ati sirraa inni dura sammuu tantee sana xiqqoo si qulqulleessi. maal jechuu barbaade amma waa'ee sanii waa'ee siraa'uu dhabuu kaasanii nama hin galchuuti bakka isin mana xiqqaa yaatan argisiisa Amma si garsiisuu hin danda'amu walumaa galatti. maaliif na garta Dura ati sirraa sammuu tantee sana sirreessi ka'e karaa irratti deebi'u. Achi booda mana ishii haana gorsaa irtaa durallee si himaa ture hin dhageettu. Uffanni hin dhageettu. amma qalbii dhiisite waree ooftu amma duraallee viidiyoo zim jettee meeshaa gizee sanuu na dawwal qabda ture meeshaa jettee hojii fe'uun dur meeshaa bakka isin geessitee mana maaliif qayyartu mana ana qayyaraaf malee zim jettee qayyartu mana Mana qayyartee waanuma ta'eef mana qayyartee jijjiirtee meeshaalee wajjin guuran yeroo san illee bas. amma karaas na geessi bakka mana Isii bira isii bira singeessu akka maaliif na geessini dura sirraa namitti waliin deemtu dhiisi. singalchu kan namtichi maaltu singalchisi Maal sin galche? waa'ee namtichi si amma meeshaa waa'ee maashaatti irra jira waa'ee mana qayyartuutti irra jira Waa'ee meeshaa bar mana makiinaa irraa fe'ee itti fe'ee irraa buuse malee ani waa'ee meeshaa wanni biraa waan godhin jiru. safara kamii galteesh Safara hin galtu hin beeku. Safara san irraa fagoodha. Safara eessa akka ta'e hin beeku. akkamitti Yaani ganda kam akka ta'e hin beeku. Ganda duraan galtu irraa deemni jijjiirra. ata Akkamitti kamitti biratti hin deebi'e. beeyna jirtim Makiinaan deemnee isheen safara hin beeku. amma dubbii waan itti jirtu kana dhiisti bakka mana isiin itti qayyarte na geessi yaa malee ilaaluu barbaadaan meeshaalee manallee maal waan qayyarteef gaafachuu barbaadan bilbila narraan kaastu achi na geessi waa'ee Amma bara achi akka si geessu hin jiru jedhe. Si geessu illee hin danda'u. Kanaaf immoo bakka illee hin beeku safara. Safara san irraa fagoodha. Hin beeku. Akkamii oola? Illee xiqqoo sirraayi. As gabbaayi. Akkamii oola? Namichi wajjin deemtu dhiise gara deebi'i. Booda amma waan namsi hin jedhu gaan maa sabari qalbii akkana lallaa zim jettanii meeshaa hojii guurteetiin ammallee mana sin geessa jechuu maal an meeshaa makiina irraa fe'ee makiina irraa buusuuf kiyya balleessaa. maaliif feeta sanu Maaliif feetame? Duuba nama na gargaaru hin jiru na gargaari kottatti. maaliif naan dawwaltu kiseessa Een ani amma karaas bakka maqaa manaa na geessan beekuma Naan bakka manaa wani si geessu bakka hin jiru. maaliif nan geessan Ati sirraa itti xiqqoo sammuu tantee tana qulqulleessi. maal sirraa Yaani ati amma waan sitti jiru akkanas godhe jedhu. Waan hin jiru. amma waree dhiisii bakka manaa na geessi amma asofte baay'atillee maal jechuu barbaadetti si wajjin wannoo amma isii gargaaraa jirta jechuudha Meeshaa gargaara makiina irraa buusee makiina irraa fe'ee malee waan hin balleessu jira. hiikaa maa feete salmaa tokko maa feete hayyama kiyyaan haala maa feete isin nam mari'attee feete immoo osoo nam mari'attiin feete beektaa feete uste naan dawwal Kanaas makiina namni irraa naa buusu hin jiru namni irraa naa baasu hin jiru innaan gargaari. amma bakka barka sadii feetanii meeshaa mana qayyartan bakka qayyaratte mana isa argatan Asafaan beeku mana bakka bakka deemeessu. dhageessan gizee sanziim jettee ati osoo waan hubatiin dhayxee meeshaa gargaaruu qabdu ture Gaafadheen ture osoo hin dhaqin. maal jette gaafa Isaan mari'attee innaan quba qaba akka mana jijjiiruu deemu quba qaba itti minaan jedhu. maatti koo eeyyam natti himta Isin naan jedhan illee na ayin beeytu ati akkaanii fi wal lola qabnu hin beeytan akkam ziim jetteetiin nam gaafate mari'attee innaan mari'adheeni quba qabanaan jette kalaas eega quba qabattee dhaqee gargaara. gizee san maanaan gaafate dha Naan gaafatee ishii gaafadheer timtee innaan itti minaan jette. Kalaas itti minaan jennaan inni meeshaa ishii namni biraatu guuruu hin danda'u makiina irratti ulfaatan. Gargaaree fe'ee wanni kanaaf natti saarsu illee jiru. bakka amma katare tare bala amma gargaartee bakka xiru goote gargaarteedha
Amma bakka isii mana itti qayyartanii beekama. Mucaa hojii qayyartan ho'eeti mucaa. Jangan. Jamma viidiyoo irratti argite. Muyas jamar ana wajjin dhaqe malee waa'ee kana keessa hin beeku. Isaan dallaa kan mana arge. Daakuu sun dallaa hin beeku. Mucaa simbila godanya kii ana yaame meeshaa kana gargaaru wajjin deemne malee sun waan kana keessa. Innaa bakka safaroon beekne ni beekama. Ana mosoo dhaquu fedhee safara san dhaquu hin beeku si jedhee. Akkam. Safarri fagoodha bakka akka bakka hin beeku. Ummati qabara jirta. Haasawu qalbii yaadu. Qalbiitti jirtaati. An garaagaraan zooroo erga gaddaati erga guyyaa sadiiti mana. Si jammar bana wanni si aarsu illee jiru. Akkamsitti nan aarse. Wanni si aarsu maal Maa viidiyoo maa dhayiteeti ni gargaarte meeshaa tokko fa'a. Eega gargaarte eega siin baatame ba'u waddii jettee natti nimtu. Ba'u heddii duraan natti nimne eega makiinaan dhufe natti dawwalte. Eega natti dawwalte dhaqee gaafadhee mutaani malakkee naan eettime quba qabaan jette. Kalaasa. Argitee mi gisee sanuu sitti himte gisee san maana natti hin dawwaliin ati. Kama meeshaa gayyaafni makiina rafeen maa. Eeshaa amma kasanii ka darbe dhiisi amma ka bakka wannoon argisiis. Amma nan beeku warra magaalatti osoo dhagee dhiiga kun beeku. Akkamitti Yaani magaalaa keessa bakka san irraa fagoo. dawwaliif kasiin bilbila dawwaliif naannoo kamii jedhii gaafa dhawu akkamitti hin beekna namni guyyaa keessatti takka wayii bal'aadha namni ijaan qabne hin beeku bakka dhayitti akkamii wallaadde Dawwala waliif reetuun qabda bilbila. bilbila narraan kaastan maal taate Irraan kaasu. maal taate dhaqee amma ati qalbii dhiisiti meeshaa mana naannoo siin jijjiiratte yookiin yoo hin beekne dawwalii gaafadhu bakka dawwalammaa Dawwala yoo taate ati dawwaliif kaatu jaartiyaati miti bilbila siin qabda wanni anaan dawwaliitu maani. amma itti dawwal narraan kaastu siin bilbila natti mana wanni dhokattee na qayyarteef wayii bilbila narraa kaasuuf safara wanni qayyarteef akka hin argineef Bifa anuma kanaatti. Kaaftee amma gaafadhuti bakka yoo hin beekne bakka maal jedhamu jedhii gaafadhu. Katamaa namni ijaan qabne bakka tokko guyyaa takka dhaqee akkamii oolan. Yoo dharaaf hin beeku yaa jiraata malee waan biroo taate. Wanni biroo wanti jiru takka hin jiru jedhu taate. Kanaafuu wanni si lolchiisu illee hin jiru. Gargaaruu yoo taate nama biraa hambaa hin gargaara meeshaan gargaara naan dhaqee gargaara. Wanni kanaaf si lolchiisu hin jiru. Kan bilbila yoo taate immoo ofii dawwalii fi bilbila keeyyalee qabadhee nuuf hin Amma sin agarsiisu jiraata. Maaliif? Bakka hin beeku yaani sin agarsiisu osoo hin taane mana hin beeku bata. Isii gaafadhu sin jaa. Bilbila kee qabee nuuf mana dhiisee dhufee bilbila. Tattee waan nama ta'e deemu ni naala. Dhaqii bilbila fidi koo. Ayi bilbila raafuu itti dawwalii gaafadhu wajjira inaata. Qalladeen ati akkamitti safara durallee ni beeyta beekaa akkamitti hin beeku ni beeyta maaliif hin beeku maaliif hin beekni beeyta bakka. Ayi sitti man dhaqiiti amma deem bilbila fidiiti qaxxisaa wajjira ina maal qallada kana. Bilbiloo taate kan keetiin dawwaliif jette. Annarraan kaasuu sin jedhu. Na dhageeffadhu deemee silkii godhadhu dhaqiiti bilbila siraa fudhiiti gaafa yoo safara hin beekne wannoo jedhi gaafadhu sitti man. Anamma ati dawwalam nama mana dhiisee dhufe nama mana eegu jira deebuu nan jedhu yoo barbaade bilbila kan keetiin dawwaliif gaafadhu. Hin deebuu nan eegna. Maal isin ni dhufan bakka. Bakka kasii jiru bakka hin beeku sin jedheen bilbila keetiin dawwaliif yoo feeti. Maal jechuudha? Garuu yoo badii taate immoo wanni nagalchi jira. Annaa hordoftoota kabajamtoota kiyya akkuma argitan viidiyoo irratti yaani isii gorse isii gargaaraa jira jechuudha. Sitti argisiisu naan jedhe hangaruu hin dhiisu. Hatta yoo dirqama illee taatamu bakkee arga yaada na dhokatamu malee ammaaf isuma funyaan qabsiisee bakka himsiisa yoo hime yookiin jaluma deemee akkuma argitu illee arguun argaa caaltuu bakka qayyarattee yookiin dhokattee na jalaan baatu. Katamaa kana keessatti miti bakka fedhetti dhokattee na jalaan baatu ammaaf illee taana bilbila kiyya kaasi bakka jirtu illee natti miisin caaltu illee taana inni illee na argisiisu baatu abbaan fedhee natti argisiisina argaa. Naa hordoftoota kabajamtoota kiyya asumaan yoo inni illee akka nama isii gargaaruuti isiituun argisiisin jedhee ni qaaqa dhaqee fe'eessa. Viidiyoo ishee argitanii jirtan isin illee dhaqee qaa lafa jala mana qaa qopheessan mana si jammar guyyaa lama sadii keessatti hin argamu man edaa isiin haga ergannaa wallolte mana barbaadaa turte naannoo sanirra illee immoo fagoo galte akkanatti manitti ani makiinaa gizee fe'anillee isuusin fe'ani warroota achillee gaafadhee naan hin beeknu naan jedhan shifartoonni makiinaa nama dhaqee fe'ee hin beeknu naan jedhani achirraa akka fe'anitti ayisuusin fe'anii naannoo fagoo galte malee safara duraaniiti miti. Na caaltulee taanaan ani yoo waan biroo osoo barbaachisu ta'in bakka ani dhufee daa'ima dubbisa wannoo ja'a bilbila kaasii bakka jirtu himi anuma argadha kara tokkoon dhayxanne jala innaa hordoftoota kabajamtoota kee kana fakkaata si jammar waan ajaa'ibaati nama aarsa kun. Amma of danda'uuf mana ani duraan keessa kaa'ee mana biroo qayyaratu jechuun baay'ee aaree jira. Kalee gadi jala soqaa jira. Nah, kana waan ta'eef waan arginu wajjumaan irra geenna na hojjetu.